Ashama barnoota ajaa'ibaa kan anillee ofii kootii itti fayyadamaa jiru isinillee akka itti fayyadamtanu jedhee kanan yaadee isiniif qabadhee dhufee barnoota sana isinitti agarsiisaatii aga xumuraatti nafaana turaan isiniin jedhaa. Asumaan Pileestoorii keessa yeroo gallee jennee appiliikeeshina tokko fayyadamnee akkaataa viidiyoo yuutuubii keenya itti taphachiifachuu dandeenyu sa'aatii keenya garuu appiliikeeshina kana haala akkamitti akka irra gootanii viidiyoo ja'a bakkatti itti bantanii taphachiiftanuu isinitti agarsiisee kan ture. Inni irraa immoo barnoota kabiraatii kunis waanuma viidiyoo kan isinii taphatu kan isinitti agarsiisudha. Egaa sana fidee isinii baasa. Appiliikeeshiniin tokko kunoo isa kanaan isiniin jedha. Appiliikeeshinii isinitti fayyadamtanu Multiview Browser irraa isa kanaa jechuudha. Kanaan isinitti agarsiisu kanas Pileestoorii keessaa argattu. Pileestoorii keessatti dhuftanii Multiview jettanii yeroo barreessanii sarchii gootanii jettan hedduudha kan dhufee isinii bahu. Dhiifamanii tokkidha. Egaa guyyaa community jedhu kana rukuttanii gubbaa profaayilii keessanii erga gubbaa profaayilii keessanii irra galtanii kunoo akka kanatti dhufee isinii baha jechuudha. Yeroon akkanatti isinii bahee jedhee kunoo bakka tuqaasa viidiyoo jilaa qulqulleessuun immoo profaayilii keessarra gara rukuttanii sana booda time watching ka jedhu kana rukuttuu jedhu bakka store ka jedhu jechuudha. Isa rukuttuu dandeessu. Egaa guutuu isaadhaa YouTube chaanaalii koo jala argachuu dandeessu. Namoonni haaraan gara chaanaalii kootii dhuftanii kunoo bakka profaayilii koo jala galtanii bakka kana yoo rukuttanii jettan kun kallattiidhaan gara YouTube kootii isin geessaa jechuudha. Hordoftoonni TikTok kootii guddaa galatoomaa like follow gochuu hin dagatinaa. Asumaan gara YouTube chaanaalii kootii kottaatu like share subscribe godhaan isiniin jedha. Walumaan iyyuu mata keenya irratti manneen daasoo darabiyaa keessatti wanta gaadhagame beekamne guddatti nama kumaatama guuranii walitti hidhaatti naqamanne. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota chaanaalii kootii egaa gara barnootaatti dhufeetan jiraan isiniin jedha. Egaa appiliikeeshina kana jalqaba Pileestoorii keessa seennee gadi buufannaa jechuudha. Yeroo akkasitti Pileestoorii keessan keessa galtanii jettanuu gubbaa kanarratti Multiview jettanii haala kanaan barreessitu jechuudha. Kun akkuma haala argaa jirtanuu gubbaa irratti haala kanaan barreessitu jechuudha. Kun akkuma ammas itti mul'ataa jiru kun akkuma nama reefu barreessitu jechuudha. Akka kanatti itti barreessitu jechuudha. Multiview Browser app jettanii itti barreessitanii yoo as keessatti appiliikeeshiniin sun isinii dhufuu didee as keessatti egaa Pileestoorii keessatti duratti ni argama. Garuu amma Pileestoorii keessatti appiin kun argamaa hin jiru. Garuu ana appiliikeeshina biraan qaba. Kan appiliikeeshina kan Pileestoorii keessaa dhabee appii tokkotu jira. Appii sana keessatti argachuu danda'a. Ani appii sanallee isinitti. Egaa appiliikeeshina sana yoonii fi Pileestoorii keessaa dhabnee kunoo appii kana keessaa argannaa jechuudha. Kunoo appichi isa kana jechuudha. Appii kee ka jedhu kana appiliikeeshina kana gadi buufannaa jechuudha. Kunoo appii kee management ka jedhu kana yoo gadi buufattan appiliikeeshina Pileestoorii keessaa dhabdan asitti argattu. Appiin nama isin barsiisuu deemu kunoo Multiview Browser ka jedhu kanadha jechuudha. Erga appiliikeeshina kana akkanatti daawunloodii sarchii goone gadi buufne jennee Multiview Browserii kana gadi buufanne OP goonaa jechuudha. Amma utuun kana keessa hin seeniin YouTube chaanaalii kootii keessan seenaa jechuudha. Nafaana bu'aa jalqaba utuu gara appiliikeeshina kanaa keessa dhuftanii hin seeniin wanni isin gochuu qabdanuu moobaayila keessan YouTube chaanaalii keessan keessa seentanii YouTube chaanaalii keessan kooppii godhatanii dhuftuu jechuudha. Erga liinkii YouTube keessanii kooppii godhatanii dhuftanii as keessa galtanii peestii gootu akkaataa isaatti gootanuu isinitti agarsiisa. Nafaana bu'aan isiniin jedha. Egaa yeroon gara YouTube chaanaalii dhufee galee jedhee amma YouTube chaanaalii keessa galeetan jira. Erga YouTube chaanaalii keessa galee kunoo profaayilii koorraan gadi rukutaa jechuudha. Profaayilii keessan irra gadi rukuttuu yeroo YouTube chaanaalii keessan irra galtanii jettan your channel ka jedhu kana rukuttuu jechuudha. Erga your channel ka jedhu kana erga rukuttanii amma an chaanaaliin kan koo kunoo dhufee naabee jira Rashaatuubii ka jedhudha. Kuni amma bakka viidiyoo jedhu kana rukutaa jechuudha. Kunoo gubbaa kanarra bakka kana bakka xiyyetti agarsiisaa kan argaa jirtu viidiyoos bakka jedhu sana rukuteen viidiyoo kan koo akkasitti irraan gadiitti naabee jira waan ta'eedhaaf kana keessa viidiyoo tokko fudhachuu waan barbaaduuf viidiyoo tuqaa fillafiitii isaa jiru kan argaa jirtu abdii qaba. Tuqaa sadan kana rukutaa jechuudha. Kanan xiyyetti agarsiisaa kana tuqaa sadan kunoo
bakka kanatti mallattoo share ka jedhutu isinii bahee jira. Sheerii kana rukuttu malee viidiyoo sanatti gadi tuquun qabdanu jechuudha. Asitti wannan isinitti himu. Yeroo dhuftanii bakka kana geessanii jettanu viidiyoo keessanitti gadi rukuttanu jechuudha. Ala dhuftanii yuur chaanaalii rukuttanii yuutuubii keessan akkanatti viidiyoon keessan hundisaa isinii bahee jedhe maal gootu tuqaa sadan kana rukuttanii jechuudha. Tuqaa sadii erga rukuttanii kaatanii sheer ka jedhu isinii baakunoo idiitii gajjallaa argaa jirtu. Bakka sheerii kana rukuttu jechuudha. Erga bakka sheerii kana rukuttanii kunoo kooppii liinkii ka jedhu kana rukunnaa jechuudha. Akkuma amma argitanii jirtanu asirra kooppii liinkii godhannee amma as keessaa ni baana jechuudha. Asumaanuu utuu as keessaa hin bahin namoonni waan nama jalatti sheerii goone haala kamiin of jalaa kaafnaa warri jettan bakka community jedhu kunoo videos playlists community bakka jedhu kana rukuttanii jechuudha. Erga community rukuttanii kaatanii jettanii kunoo viidiyoon namootanii ana jala jira jechuudha. Namootni na jala jiran kana of jalaa kaasuudhaaf kunoo tuqaa sadan kana rukuttanii jechuudha. Namoonni hin beekneef kunoo tuqaa sadan kana argaa jirtu. Erga tuqaa sadan sana rukuttanii kunoo delete ka jedhu fidee jira. Nafaana tura. Amma akkasitti kaaftu jechuudha. Kunoo kanallee akkasumatti rukutee delete ka jedhuun godha. Akkasitti delete gootu. Egaa viidiyoo isin jala jiru hunda isaayyuu kunoo akkuma kanatti kana rukutee delete of jalaa godha jechuudha. Inni kabiraadha immoo haala kamiin bilbila keenya qulqulleeffannaa ka jedhudha. Bilbila keessan immoo haalli isinitti qulqulleeffattan bakka profaayilii keessanitti deebitu. Ammasii erga bakka profaayilii keessanitti deebitanii kunoo bakka time watching ka jedhu kana rukunnaa jechuudha. Kunoo bakka YouTube studio gajjallaa taayimii kana erga rukunnee kaane kunoo akkasiin argaa jirtanu kan koo erga guyyaa meeqaatiin qulqulleessaa hin jiru. YouTube nama wanta daawwataa jiru akkasitti daradaramee taa'utti jira. Waan kana ta'ee fi kan ammoo bakka tuqee ofirraa delete godhu kunoo watch story ka jedhula barreeffama bicaa kan arguu jirtu. Kanan xiyyatti sarara argisiisuu jiru kana isii gar rukuttu jechuudha. Erga sana gadi rukuttanii kaatanii jettanii wanta ilaarraa kan nama daawwataa jiru kunoo haala kanaan fidee baasee jira. Sana booda tuqaa sadan kana rukutaa jechuudha. Kunoo tuqaa sadii gubbaa kan argaa jirtu. Erga tuqaa sadii kana rukuttanii history central ka jedhu kana rukuttu jechuudha. Kunoo history kana erga history kana rukuttanii kaatanii color which story ka jedhu color search history dha. Kana lamaan sinii fida. Isa tokkoffaa kana irratti gadi rukutaa jechuudha. Sana booda clear watch story ka jedhu kana rukutaa jechuudha. Kunoo kan amman xiyyatti agarsiisaaru kana argaa jirtu hin abdii qaba. Isa kanayyii rukuttu jechuudha. Erga akkasitti qulqulleessina. Isa lammaffaa kanas immoo akkasuma gadi rukuttanii sana booda kalerii kana rukuttu jechuudha. Kunoo akkasitti qulqulleessina. Amma of deebinee of duuba deebi'ee yoon isinitti agarsiise bakki sila daradaramee jiru sun duwwaadha jechuudha. Amma of duuba deebi'ee isinitti agarsiisa. Kunoo sila bakka kana waa hedduutu jira ture akkasitti akka uleetti dhadhaabbatee jira. Sun viidiyoon namaa taphachiisaa ture ilaa ammaa jechuudha. Amma garuu kunoo bakki kun duwwaadha. Yeroo namaaf taphachiiftanullee bakka kana duwwaa godhaa ka'aatii erga bakka kana qulqulleessitanii dhaxxanii viidiyoo keessan itti banattuun isiniin jedha. Egaa sirriitti kan isiniif lakkaa'u ta'a yoo bakka kana akkasitti qulqulleessitanii kan itti banattan yoo ta'e ofii keessaniif illee yeroo pileelistii taphachiifattanu yeroo ammallee akkasuma viidiyoo garaagaraa namaaf illee taphachiiftanu bakka kana qulqulleessuun isinirraa barbaachisaadha. Egaa akkuma reefu isinitti hime tuqaa sadan kana tuqtanii ofirraa qulqulleessuu dandeessu. Sana booda bakki kun baay'ee tokko qulqulluu ta'a. Erga dura bakka kana rukuttanii kaataniiti. Bakka kana erga rukuttanii kaatanii sana booda tuqaa sadii erga tuqaa sadii rukuttanii kaatanii kunoo history centraalii kana rukuttanii sana booda clear watch story fi clear search kana historyidha kan isin rukuttanu kanaan keessaa qulqulleessuu dandeessuun isiniin jedha. Egaa gara barnoota kiyyaattan deebi'a. Amma gaa liinkii kooppii godhannee dhufnee jirra waan ta'eedhaaf mana aappii sanaa keessa seennee waliin ilaallaa jechuudha. Nafaana turaan isiniin jedha. Egaa aappichis kunoo isa kana erga aappii liinkii achi kooppii godhannee dhufnee kana gadi tuqnaa jechuudha. Yeroo gadi tuqnee jennee haala kanaan isinii fidaa. Di'oot leeter subscribe ka jedhu fidaa. Isin do it later ka jedhu kana rukuttuu erga akkanatti rukuttanii kaatanii mallattoo X gubbaarraan isinitti dhufu yeroo beeksifni garaagaraa akkanatti isinitti dhufu kunoo X kana tuqtanii irraa deebitu. Obsaan hedduu yeroo beeksifni garaagaraa isinitti dhufu maaliif bakka duwwaa hanganni isinii yoonni beeksisa isinitti fiduu baatee yoo beeksisa isinitti fidee beeksisa sanaa X gubbaa kanarratti isinii fidaa. Bakka X sana tuqtanii irraa duuba ofirraa balleessaa deemtu malee bakka biraa wanti isin geessu hin jiru. Beeksisa garaagaraa
ashaangulliitii garaagaraa yeroo inni isinitti fidu jechuudha. Yeroo inni bakka akkasii isinitti fidee jedhee amma sitti mircaa isinii kaa'ee jira. Viidiyoo lamatti banachuu feetamoo 3 moo 4 moo 10 isiniin jedha. Isin kana keessaa kan itti banachuu feetan egaa isintu fedha keessan irratti hundaa'a. Yoo bilbila keessan irraa al tokkicha yeroo tokkotti 10 taphachiifachuu yoo feetan lakkoofsa 10 kana gadi rukuttuu jechuudha. Yoo 4 feetan lakkoofsa 4, yoo 3 lakkoofsa 3 rukuttuu, yoo 2 lakkoofsa 2. Anammame waan neetworkiin kan koo xiqqoo si hojjetaa hin jirreef lakkoofsa 4 irratti rukuteen isinitti agarsiisa. Garuu isin 10 irratti rukutadhaa bilbila keessan Android kan gigaa 228 waan akkasii kana qabdu taanaan inni baay'ee gaariidha. Amma lakkoofsa 4 irratti rukutee isinitti argisiisa. Beeksisa natti baay'isaa jira, dhiifamaan isiniin jedha. Garuu kun reef mallattoo eegsinaa fidaa viidiyoon gidduun dhaabee ture. Egaa amma erganii lakkoofsa 4 tuqee jedhee kunoo kana naa fidaa jechuudha. Viidiyoo liinkii yuutuubii keenya amma kooppii godhannee dhufne asitti quba keessanii sekoondii tokkoof gadi qabdanii gadhiiftuu jechuudha. Sana booda peesti ka jedhu kana fidee jira. Waanan liinkii achi kooppii godhadhee dhufeef quba kootiinaan sarara adii kana gadi qabaa jechuudha sekoondii takkaa fi innan gadi qabee jedhee barreeffama peesti ka jedhu kana naa fidaa akkasitti peestii godhaa jechuudha. Amma kun keessi waan addaatee jiruuf argaa hin jirru. Sana booda ergaa akkasitti peestii gootanii kaatanii asirraa raayitii tokko itti gootu jechuudha. Diskitooppii view ka jedhu kana isatti raayitii goonaa. Erga raayitii goone kaane kuno start ka jedhu kana rukuttuu jechuudha. Bakka start kan irratti maxxansee kuno haala kanaan naa dhufee jira. Amma viidiyoon kan koone isiniin jedha obboleewwanii. Viidiyoon bakka 4tti kanan banadhee waan neetworkii hin qabne ofuma isaatiin kan inni taphatu malee isin harka keessaniin tuqxanii miti. Waan shabakaan kan koo hojjetaa hin jirreef cal jedhee akkasitti taa'u jira. Obboleewwan kunoo haala kanaanii anamma abbaa 3 itti banee jira. Waan neetworkiin kan koo xiqqoo humna hin qabneefi amma kunoo 3 kuni bakka itti taphataa jira jechuudha. Egaa jalqaba irratti akkuma isiniin jedhee bakka bootaa liinkii itti peestii godhatanullee isinitti argisiiseen jira. Lakkoofsa isintu keessaa maraxataa feetan kurnaansaa bakka itti banattuu feetan 3, 4, 2 haga akkasitti jira. Egaa amma kunoo kun wal faana kan inni jalqabee jiru jechuudha. Amma viidiyoo 3 kanan itti bane isin 14 itti banachuu dandeessu jechuudha. Bakkatti yeroo itti bantanii jettanu saayilentii kan akka irraa hin kaafne yookaan quba keessaniin tuttuqxanu ta'e viidiyoo wal dhaabaa jechuudha. Yoo nama fakkeenyaaf kana keessaa tokko gadi tuqee sagalee isaa dhaggeeffachuudhaaf yoon irraa kaase wal cufaa deema jechuudha. Kanaafiyyuu isin immoo viidiyoo yeroo tokko akkasitti erga irra gootanii bakkatti yeroo inni isin jalqabu isin ni eegdu jechuudha. Maaliif suuta kan inni dhufu alaa dhuftanii bakka kana geessanii jettanuu suutatti irra godhattuun isiniin jedha. Erga sarchii godhee naannessee baasee akkasitti sararuu jalqabe waan takka itti akka hin buune akkuma kanatti lafa keessu. Egaa yoo namni itti dawwalee yoo bakka garaagaraa irra deemtan immoo irraa baasaa. Sanaafiyyuu akka namni itti hin dawwallillee godhattanii akkasitti keessuu isiniin jedha. Egaa yeroo al tokko taphachiiftanii fixxanii kaatanii jettan immoo akkuma jirutti appilikeeshina kana ofirraa dileetii gootanii waayifaayiidha waan ta'eef shabakaanis rakkoo hin qabu. Gara yuutuubii pilistoorii keessanii deemsa tokko taphachiiftanii irraa kaatan immoo of duuba deebitanii ofirraa dileetii gootanii lafaa immoo gadi buufattuun isiniin jedha. Egaa appichi kunoo isa kana inni gaafa duraa isinitti agarsiise immoo inni immoo kunoo isa kana isa qeenjira appichi na bira hin jiru amma. Akkasitti aappii kanarraa fayyadamtuun isiniin jedha. Opeeraa kanaanis fayyadamuu ni dandeessu. Garuu kanaan baay'ee tokko kan inni saatii isinii kennuun isiniin jedha. Egaa akka irraa fayyadamtanu abdii guddaan qabaan isiniin jedha. Obboleewwan ammas lafaa daawuloodii qabu godhattuun isiniin jedha. Ofirraa dileetii gootanii kaataniitii lafaa gadi buufattu malee isuma duraan gadi buufattanii jettan marraa 5 marraa 6 miti. Kan inni isinii kennu akkasittituu hin taane akkuma viidiyoo tokko taphachiiftanii fixxaniin nama fakkeenyaaf viidiyoo kana taphachiisee yoo hin fixe kana dileetii godheetan dhaqee kan biraa immoo lafaa gadi buusaa jechuudha. Kanaafiyyuu akkasitti yoo irraa fayyadamtan baay'ee tokko saatii bareedaa isinii kennadheetanii kanan abdii qabu. Anis immoo kanan itti fayyadamaa ture kanadha. Egaa waan ani itti fayyadamaa ture isinis akka irraa fayyadamtanu jedheetanii kanan isiniif qoodeen isiniin jedha. Obboleewwan kiyyaa waan isiniif hin galle immoo koomentii jalatti na gaafachuu dandeessu. Ammoo appilikeeshinii kana immoo liinkii isaadha yuutuubii chaanaalii koo jala isiniifan ka'a. Egaa akka irraa fayyadamtanu waliifis sheerii godha. Na jajjabeessaa anallee like subscribe gochuudhaan na bira dhaabbadhaan isiniin jedha obboleewwan kiyyaa. Egaa haga barnoota biraatiin walitti deebinu nagaa rabbii keessa jiraadha. Wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.